السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جلتو سبقو بلا كبجمع متا. التانسي وانت كربتشو بربادا هو ليجي ميديا كان رادة دبم تيوكا هو ليجي بيكم سنكمني تكا بيتي تكا شيكي تاتو تكا كيزي تاتو بورد تامي في باركي كان أكل مرتبوتو في كان بدا كفولة ورنينجي سني جدالي دبالي مالي في جدال دام سسني كبا يسلمين utubaan aga diiban qaba haga diisan qaba kan dubbate hundi beekaadha miti kan callise hundi wallaalaadha miti isinii galee amma sa'aatii kanatti yookaan isin beektota ta'uu dandeettani yookaan dhageettii namni baay'een isin jala yaa'a kanatu beekumsa isiniif fakkaata ummanni kan isin jala yaa'uuf doofummaa fi donqoorummaa fi wallaalummaa keessan kana isin taazzabuuf isin jala yaa'a malee isin beektaniiti miti achinnaa qabadha isa lammaffaa isin waan asirratti isin himu keessa harargee gonkuma bakka hin buutan isinii galee ummanni harargee ummata jaalalaati jaalalli eessaa ka'umsisaa yoo jedhan harargee isinii galee shamaraaf dhiira irratti isin diqaalaa harargee osoo hin taane isinii galee DNA keessan haalaan lamu itti aansee kan miidiyaa kanarratti ajandaa oofatee mana ittiin guddifachuuf vaariyaaliif jecha dhiigaaf dhiiga wal nyaachisu isin sheexaana beekanii sheexaanni maaliif gammaddi dhiiga obboleeyyanii yoo harca'u yoo jigu sababii heessan suudiif maal waliif ooftan ijoollee suudii sababii heessan ijoollee miidiyaa kanarraa waliif buustan namni waliif buusu waan nambarin isin kan ammoo akka wallaalummaa kiyyaatti waan isin gaafadhu ijoolleen aktiivistiota meeqa jira beektota meeqa jira ijoolleen harargee ummata donqooroo hoolee kana akka ijoollee harargee bakka hin buune namni gabbahee irraa dubbatu hin dhabame taakka lammaffaa warroonni isaan jala sallaftanii teettanii akkana gurti guutoo is king jaddaal is king yettanii jala haasoftan mee isin normaalii dhuma nama kutaa ofii kan kutaa namaa xiqqeessu kan kutaa ofiillee xiqqeessu isa akka ta'e beektanii namni gaafa kutaa namaa tarkaanfatee tuqe kutaa ofiis akka tuqe beektanii sababbiin isaa waan ofiin jaalattu namaan jaalatta waan ofiin jibbitu namaafis jibbuu qabda sii galee kana jechuun harargee akkana gaafa jedhu namichi kun gaafa faayidaa dhabe harargee irraa borummoo harargeen akkana jedhee gassi garagalcha sababbiin isaa ni'imaa kutaa ofii hin beeku waan ta'eef gabaabumatti waan isiniin jechuu barbaadu ijoolleen kunniin waa'ee dhimma Arafaat mucayyoo irratti kaasanii warroonni mana banatanii sa'a 24 ta'anii hojii hin qabani silaa hannaa fi nama wal nyaachisuu malee dalagaa hin qabani sa'a 24 ta'anii waa'ee mucayyoo kanaa ajandaa godhatanii sababbiidhaan makataa godhatanii kutaa arsii arrabsaa jiran ijoollee kanniini ka arrabsiisaa jiranillee ijoollee kanniini isin ijoollee harargee bakka hin buutanii yoo adabattan adabadha ijoolleen harargee immoo ijoolleen laqaaqaamii kanniin yoo qabuu dandeettan qaba dhageessanii sababbiin isaa ummanni arsii fi ummanni harargee ummata wal jaalatu ummata wal kabaju ummata jaalalaa wajji jiraatu isinii galee kan lafarraas kan miidiyaarraas haga isin dhuftan shayxaanota fokkottoota waan nama fakkaan warra qarbii bahe aburdaallaa hunda haga isin miidiyaa kanarra dhuftanii asin mana bantanii gurraacha adii godhuu deemtan namni qarreetaa walii uumuu fide ijoollee meeqa wal dhabsiistan hiriyoota meeqa wal dhabsiistan isinii galee kana waan ta'eef isin shayxaana adabadhaa dagmoo harargee jettanii maqaa keessa of yaamtanii harargee hin arrabsiisina hadaraa dhageessanii kana waan ta'eef waa'ee dhimma mucayyoo kanaa irratti immoo re'isii isii cufa maaltu isin kaasisiise re'isii isii gabbaatii sabaarsii dhiifama gaafatti hin gaafattaa gaafattu wanni irraa hir'atu hin jiru kaleessallee kan mucayyoo kanaa iddoo sanii baase wallaahi aziim isinii kakadhaa murti guutoo fi dabbaal namni biraan jiru isinii galee harallee kan waa'ee kana daakaa jiru isaan dhiisaa bakka jireenya namaa keessaa baha namni riskii ofii haa jiraatu makataa godhatanii kutaa hin arrabsiisina mujrimtoota emotional ta'eeti dhiifama naa godhaati warroonni jara hordoftan dhaabadhaati of ilaalaa dhageessanii ajandaadhaaf jecha ilma namaa wal nyaachisuun faayidaan qabu ajandaadhaaf vaariyaalii manaatiif jecha obboleeyyoo waliin mufachiisuun faayidaa takka hin qabu dhiireessaa yaada isinii galee wanni dalagamuun jira waan baay'ee dalagdanii beekamtii argachuu dandeettan waan gaarii meeqa dalagdanii beekamtii argachuu dandeettan jibbaa ilmaan obboleeyyen jidduu uumtanii beekamtiin isin argattan waan akka isin fayyadu wallaahi lazim jibbaa kutaa jidduutti hadhaa facaastanii beekamtiin isin argattan takka hin jiru faayidaallee isin qabu hirriballee isin raffisu
isinii galee kana waan ta'eef isinii dhaama hoo dandeettan kireetarii mataa keessanii uumaatii namni akka isin hordof akka fooloo argattan ta'a kireetarii jireenya namaa baxabbatu fiddanii kireetarii kutaaf kutaa walitti naqu fiddanii nama burjaajisina dhageessanii kana waan ta'eef dhiifa manarraa ta'a dhiifa manaa godhaa awwaa'ee dhimma Arafaat immoo kaleessa akka obboleettii xiyyaatti gargaaree bira dhaabadhe waan qabuun waa'een dhimma isii wanni na dakalu hin jiru wanni na galchu hin jiru akka obboleettii xiyya takkaatti akka dhiiga xiyya takkaatti bira dhaabadhe jinni jaankaa isin xaxxanii fi shira isin xaxxan kanneen hin beeku anas narraa gadi bu'aa isiniin jedha galatooma.